dirree irratti walitti qabamee gabrummaa waliin falmii gaggeessu waan sadii jabeeffachuu qaba. Waan sadii jabeeffachuu qaba. Tokkoffaa jaallummaa waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo dirree Oromiyaa irra jiru waraana uummata kanaa waraana bilisummaa Oromoo. Waraanni eessayyuu haa jiraatu eessattiyyuu qabsoo haa gaggeessu akeekaaf sagantaa tokko hoggana waloo qaba waan taateef wal jaalachuu qaba. Walirra wareegamuu danda'uu qaba. Dhukkubbii walii dhukkubsachuu waliif na'u wal jaalachuu wal kabajuu ilaaf ilaameedhaan socho'uu danda'uu qaba. Sana baay'een sirraa jaalladha. Waraana gootummaadhaan loluu danda'u, waraana ajajaa isaatti quufee ajajaaf qajeelfamaan socho'uu danda'u, waraana bu'aa bahiin tokko osoo hin daangessin, lagi osoo isa hin daangessin, imala dheeraa kana qaxxaamuree dhufe waan taateef kallattii sanaatiin guddoon siin galateeffachuu barbaada. Galata narraa fudhaa. Inni biraa waraanni wanti inni jabeeffachuu qabu uummata isaa. Wanni waraanni jabeeffachuu qabu uummata isaa. Utubaa sadan aangoo siyaasaa ka jedhamu waraana siyaasadha uummata waan ta'eef. Warri kun murteessu. Even humni qawwee mootummaa tokko jigsee sila aangoo irraa kakaasu yoo taate mootummaa abbaa irree tokko aangoo irraa kakaasu yoo taate injifannoo sana siyaasaan goola baay'ee. Injifannoo maaliitiin goola? Siyaasadhaan goola baay'ee. Biyya addunyaa kamiyyuu siyaasadhaan bulti waan taateef